Hooggantoonni fi hojjettoonni biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa duudhaa ashaaraa magariisaatiin magaalaa Adaamaatti biqiltuu dhaaban. Dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa kanarratti hoogganaa biirichaa Injiinar Eebbaa Garbaa dabalatee hooggantoonni garaagaraa kan argaman yoo ta'u, mooraa kolleejii Pooliiteeknikaa Adaamaa keessa biqiltuu nyaataa fi gaaddisaaf oolan dhaabaniiru. Hooggantoonni fi hojjettoonni biirichaa kunneenis barattoota waliin ta'uun biqiltuu 4,000 ol dhaabaniiru. Hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa Injiinar Eebbaa Garbaa dhaabbiin biqiltuu gaggeeffamaa jiru aadaa uummanni Oromoo biqiltoota kunuunsuuf qabu kan deebisee ta'uu dubbatan. Kana malees carraa hojii uumuu fi wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti faayidaa olaanaa akka qabaatus himaniiru. Biqiltuu kan dhaabnuu fi waanuma faashinii ta'eef miti. Akkuma aadaa keenyaatti Oromoon biqiltuudhaaf iddoo guddaa qaba. Bosona kunuunsaa akkuma ilmoo isaatti guddisaa. Nus aadaa keenya duriitti deebi'uudhaan biqiltuu dhaabuu akka qabnu karoora mootummaas waan ta'eef aadaa keenyas waan ta'eef isaaf hojjennaa jechuudha. Gama biraatiin biqiltoonni nyaatas wabii nyaataa mirkaneessuuf ni gargaara. Qilleensa akka hin banne gammoojjii akka hin taane ni gargaara. Gama biraan immoo carraa hojiilee uumaa jechuudha. Biqiltoota nyaataa fi gaaddisaaf oolan kanneenis kolleejjiiwwan jiran keessatti oomishaa turuu dubbatan. Hojjetaa keenya hunda hirmaachisuudhaan akkasumas leenjistoota hojjettoota kolleejjii Pooliiteeknikaa Adaamaa fi Pooliiteeknikaa Wanjii hirmaachisuudhaan biqiltuu 4,000 dhaabuu irratti argamna. Gammaatti biqiltuu 4,000 boolli kanaan dura qophaa'ee fi biqiltuun amma dhaabaa jirrus biqiltuu nyaataaf oolan abukaadoo, paappaayyee, buna kana fakkaatanidha. Hundi isaayyuu binnee osoo hin taane kolleejjii keessatti kan ofiitii qopheessineera jechuudha. Ijoollee keenyaan qophaa'ee mooraadhuma kolleejjii Adaamaa fi Pooliiteeknikaa Wanjii keessatti dhaabuutti kan argamnu. Kanaaf hirmaannaan jirus gaariidha. Haalli itti biqiltuun kun qophaa'es gaariidha. Waan gaariirra jira. Biqiltuun dhaabame kunis itti fufiinsaan kunuunfamuu qabas jedhan Injiinar Eebbaan. Kunuunsaafis akka nu tolu jenneeti marsaa iddoo lamaanittu tokkoffaa Adaamaa kolleejjii Adaamaa keessatti kan dhaabne achumatti baanee istaafiin achi jirus biiroo irraayis dhufnee kunuunsuuf akka nu tolutti. Gama biraatiin amma immoo Wanjii keessatti kan dhaabaa jirru kunis kolleejjiidhuma keenya. Istaafiin as jirus ta'u istaafiin biiroo keenyaa dhufee kunuunsuuf salphaa waan ta'uuf akkuma kanaan dura gochaa turre ammas kunuunsa cimsinee itti deemna.